buqqa'anii naannoo biraa qubatanii. Kenya waan ayaan qabne irraa fuudhaaf jedhanii babbareedu irraa fuudhanii. Mana keessaan margaa fuudhee mana bakkee waan qabnaa fuudhatee baqatee shaabee qabeedhaa fuudhate. Hawween teenye dhamamnaa dhaawamnaa bulee kana bakka niisanii dheeratti taatu Oromoo keessa jiru kun maali namoon Oromoo baadiyyaa ni dhatu tokko biyya jaha ta'e Oromoon hanga jiganaatti maal keessa galtii jennee taataaf dhugaatii ilaala hanaan qabeef hanga ijoollee afurii shanii deessi ilaani dhooqanii hiriyaate kanaan nuti qawwee teenyaa nu gaa fudhate. Bakka amma daawwachaa jirtan maal baqattan? Garam baqattan? Baddaa olii? Baddaa olii bakkuma camnagaa kana jettee bira kutaa. Kana jettee bira kutaa? Bakka amma daawwachaa jirtan. Amma jettanii bira camaa bitti kan inni jalqaba. Waraabessina nyaataa inni ajjeesanii. Gaariidha wanni kuni waan naannoo waan bishaan irratti wal loleesii miti waan qabeenya irratti wal loleesii miti waan naannoo Oromiyaadhaatii fi naannoo shanii jechuudhaan yeroo dura irratti diiliin irratti ka'e jechuudha. Barbadeessee qabeenya keenya saamee maatii keenya gubee barbadeessee. Ayyo ummati eenyu maqaan kee? Hawa Abdii. Hawa Abdiiti? Hawa Abdii Bareentooti? Ganda waldaa Mujooti? Maaliif uleen siin deeman? Balla ijaan qabdu? Balla. Maal baqattan? Garam baqattan? Baddaa olii? Baddaa olii baqanne. Baddaa olii baqanne. Akkamitti duraa deemtame ati? Akkanumatti na oofan muka keessa na kufisa'a. Lafarra na harkisa'a. Hogguu adda bitti baqattee fagaate ala bulaa. Akkasitti na oofan. Ala bulee afaan waraabessaa bulaa. Ilmoon naa ooftus naa booddee bulaa. Dee faalle. Akkasitti oofan? Akkasitti na oofan. Hoggaa kana deemte? Ilaa amna guyyaa meeqaa deemte? Amma guyyaa sadii faan waan deemuudhaaf bichi fagaattee guttis asii utubaan siqaasan sadifaa karaa bulee deemu. Akkasitti hin deemu. Sadifaa karaa bultee deemu? Sadifaan karaa bule. Afurfaa sadifaa. Nama isin ajjeefte ni qabdi? Nama ajjeeftee ganma qabnaati bakkuma camnagaa kan ajjeefte bira kutaa. Kan ajjeefte bira kutaa? Bira kutaa. Katti yaa. Amma duuba siis takkanaa tanaas isaan harka numa ajjeesanii? Anuma ajjeesan maaliif na dhiisan? Afuraa biyanii na ajjeesanii lola bira baanii kutanii. Anuma ajjeesanii min cabaa miti kan inni jalqabe. Waraabessina nyaataa inni ajjeesa jeetiin cabagaa kan jettu qabu jedhamuu danda'u wayi. Eegaa ona keessa waraabessaan na nyaateette? Waraabessina nyaataa isiin na ajjeesti. Ala hooyaalee yaalee adduma dhadhan hiyyuma akka waraabessatti seennee bulu. Aya gaariidha. Rabbi isaa gargaaru onas si haa deebisu. Amiin amiin. Adeera maqaan keessanii? Sanabdiiti. Araddaa tan? Araddaa burqaa jannataa? Daggatti bakki jannasi? Mee eega federaalli amma hangam takka nurraa fagoo federaalli? Amma federaalli? Asiinee? Mee wal nagaa buusuuf waggaa dhufe miidhaan sirna federaalli fidanii jira? Miidhaan federaalli nutti hidhe. Buusuudhaa mootummaan nu dhuftee rakkoo keessaa baanu jennee gammanne. Odoo numa gammannuutu bakka teenya sana dhiibbaa irra galle. Dhiibbaan inni itti fide horii yogguu a'ameef
kasaanii san galcheeti keenya waan ayaan qabne irraa fuudhaaf isaanii babbareeduun irraa fuudhee galcheesu dubbiin nuti rabbii keenyaatti qotee bulaa uummanni kun rakkoon irratti fideenu arku jennuuf hin dhagayamu inni bootaan isaa itti bobbaheeti isaan san yoo rabbii keenyaan taate waa mindaarraa nyaacha'a haayoo keenya gannaqee minduba san hordofee nuti yoo rabbii keenyaan dhiibbaa ofirra gara minda himaatamu gumbo nyaata gumbo nyaateeti guyyaa horii siidhaa mataa deemee eegeetti galagalee gumboo ree qalaniif halkan ree qalanii isin hin qaltaniif nuti hin qallu amma meeshaa isaanii inni fuudhan jechuun dage meeshaa keenyaas qawwee fudhan numaa yoo rabbii keenyaan taate waa takkan barbaannu ijoollee qotee bulaadhaa sanuma ooyiruu keessaa baatee addunyaa fi eeggatu jechuun taa dhiibbaa takka harkaan qabne kanuma ifumaa makiinumarraa bu'ee cinaa lamaan faca'ee nu saamee qawweedhaan fudhate rasaasa giirnoof gattaa'ee rabbii keenyaan cinaa lamaan faca'ee giirnoof nutti furee qawwee saammate guyyaa lama daammaas akkasumatti dhufeeti kurni tokkos armaan kurni tokkos osii faca'ee akka rabbii keenyaan deemtetti diida keessa faca'eetuma kan harki rasaasumatti dhawaadha kan harki rasaa mana idilee gahaa ol belleg godhaadha kan harki rasaasitti dhee mana idilee gahaa ol qabaadha mana idilee hulluuqee gahaa ol qabee rasaasatti dhawee ijoollee dubartii kana idilee birtinneessee eega qawwee saammatee boodaas qawween akka saammadha jemmas qawwee ijoollee irraa duraan saammatee ijoollee ooyiruu keessa galte beera idilee hanfaajeessee ijoollee rabbii keenyaan fuudhaa tamana idilee gaddeemee kuffisee siidhaan gatee akkasitti rabbii keenyaan hanfaajeessee baqannee maal lubbumatee nyaanu bootaa ooyiruu dur qotannu gadhiifne mana dur qotannu qabnu gadhiifne alatti baanee muka alaa jala bulle boksiidhaan hoggaatumu ulumaantuma ummata ulumaani buutumee gubaatu qofaa cinaacha kana cabse isaa isuma fuudhee mana isaa mana gabbaase eenyu jedhaniin Abdurrahman Bakar jedhaniin cinaacha cabse kan biroo qamadii faa mana keessaa isin guuree jechuun waan arkee ni saama waan arkee saameetuma yoo rabbii keenyaan nama arkee rasaasatti dhawaadha dubartiillee itti dhawaadha nuti maafirraa sabarree tuni gaa yoo rabbiin taate gaa lubbuun firraa sabarree lubbuun xinneessa anallee kafayyaan qabne ka bordoodhaan deemu hogguusan kufaadhaa deemu rasaasumatti dhawee akkasitti hogguusan keessatti nuti ummanni kun ummata nu balleessee faana teenya dhiquudhaa deemu malee ummata nu dhaabbatu miti jennee baqannee huunoo mojorraa dhayi amma maasii gaa dirqiidha asitti rabbiin falaqee armatti gajjachaanii hojii gala amma egaa asitti deebitan hoo akkamii horii wal keessa bobbahee kunoo mattuqa jedhan haleellee hoggaa gaddeemanillee rasaasaan dhagee dhukka jettu kun mee nageenyi kamii fakkaatti immoo hoggaa laallu hogguu laallu kaayoon ummata kanaa kaayoon inni kaayeef ummata kana godaanatti qaceelcha ooyiruu idilee isaa idilee laqaaqiidhaan saama yoo rabbii keenyaan taate horiinis isin seenees fudhataadha godaanatti qaceelchaadha jedharmaaf yoo hamma si'aan ola kanaabaaf ta'e yogguu laallu keessatti je'eeti jira godaannumaan kaasaa je'eetuma godaanna funyaan dhaabanii bakka itti loon nutti dhiiban ooyiruma teenya loon itti naqaatuma nyaachisa atuma ooyiruma naqaniituma nyaachisa atuma manaas kan harkan guba'aatuma yoo rabbii keenyaan jedha inni maas kanuma keessa deeman maas yoo isaan kanatu hin eettan inni bira jiran maas isaa lubbuun numbaa isaan katu hin qawween teenya dhawamnaa wulee gana bakka siisan dhiiseeti saamaa qawwee siidhaan tuqu wajjiyya teenya ni saa galatoomaa
Keenyi isaa maqawwee isaan tokko isaaniin tokko illee waliin jiran. Ingeddalle loon ijoolleen isaa isiidha gaggannaan achirraa dirmateeti inni huunoo muluqqee jala dhaqee loon isiidha san barbaadee rabbii keenyaan jee wahuutis waan bolleessu dhabee garagala. Isiidha wal isiin rukuniisaa jechuun inni rukuniisaa jee makkata. Mee haa ati galatoomne sana haa obboleessa ati maqaan eenyu? Sheekh Ahmad naan jedhama. Sheekh Ahmad eenyu? Sheekh Ahmad Abdullaalii kun naan jedhama. Haya ati hoo araddaan tun araddaa maali? Araddaa burqaa jennisaa ta'anis. Dagattus ni jedhaniin? Dagattus ni jedhaniini araddaa burqaa jennisaa jedhaniin immoo. Mee kanarratti waan abbaa adeerri keenya irraanfate tan qabdu tan yaadachiiftu tan itti hidhaatu iddoo rakkina biyya tana keessa jirurra. Rakkinni biyya tana keessa jiru hedduu jira. Nutillee ammoo yeroo yaadonni kaasnaa irratti federaal amma mootummaadha jedhanii isin gidduu fidan kana guyyaa numaat nagayaan taa'u meeshaa amma ni fuudhame jennu kana keessa jiru jechuudha. Numaa taa'u kan nagayaan taa'u kan mootummaan kun tuquu jennee nagaa isiniif buusanii jennee yeroo sana ammoo qabeenya meeqa biyyattii sana keessa maatii meeqa barbadeessanii wanni isaan kanan ta'in inni kan eeggan warri kililishanii barbadeessee qabeenya keenya saamee maatii keenya gubee barbadeessee akkasitti jecha sokonneessa irratti uumesaniif nutis akkamatti bakka teenya raayyaan yenneeti keenya eeggatu jirra. Hawwaata kan billeessin ganduu keenya keessa teenyee kananuu keessa jiru kan isaan kun nama keenyaa jennee naga buusa jennee tattaa'u jirruuti nutti dhufee rasaasa ginnoof jedhama. Nuti qaama mootummaati jennee teenyee eegu jirra. Fidee nutti lafa kaayyatee yeroo saniif anfaa warra keessa jiru firii 15 firii 25 ol nutti ginnoof kilaashis akkasumatti qawwee faan saammatee ka'ee nu biraa garagalee ormi saammatee ammoo warra shanii keessa isaanuma sanii wajjinuu federaaluma saniifu warra shaniitu wajjin keessa jiru. Rakkoo san nurraan ga'ee achirraa booda ka'ee nu biraa kutee jechuudha. Lammeessaa tagandaatiis ganda qubatee taa'u kan waa takka hin billeessine mandira taa'u san seenee rasaasa nama shan ganda keessa faca'ee ulaa manneen biyya san keessa jirtu ol qabee maatii cufaa rasaasaan bittinneessee nama karaa deemu fachi keessa jiru cufaa'u ka mana ijoollee masattee cufaa'u dhiirichaa fi boksii fi kan akkuma inni baansetti gatee jira. Yaanni isaan nuqunis kana waan guddaa nuqulanii jiran jechuudha. Midhaanis kan biitti as keessaa qabnu kintaala 10 ol gandan keessaa gurmurratti kan silaa bitannee uummanni bitatee jiru namarraa bitatee mana keessa kaayyatee jiru abbootii san kan karaa makiinarraa fagoodha kintaala luuqaa duraan bitannee manatti namuu galfatee karaarraa fageeffatee harreedhaan galfate kana dirqama keessa ni jedhanii dhiitichatti gallakkisaadha duudarra fudhachiisanii kintaala luuqaas kintaala isaanumarra kaa'anii makiinarra keessisaadha asirraa fuudhanii atisiif fuudhee luuqaa harreedhaan fidde kana atumman duudarratti dafii fuudhee jedhanii duudarra fuusanii iddoo karaa makiinatti dhiyaannerra duudarra fuusanii qonyarra fuusanii achirraa makiinarratti fuusanii ammas makiinarra geessanii buusetti magaalaa guddoo buusee jedhan achitti hidhaa geessanii midhaanis akkasumas saamamanii ilaa hangammaa wanni kakkalleen kan jedhamu mul'atin akkasumas saamamanii qabeenya isaanii dhabanii jiran jechuudha. Federaalaa saame moo kana kililii shaniiti? Kanaaf saame federaalaa saame jechuudha. Midhaan kana midhaan kana. Kililii shanii. Federaala. Kanarratti immaan tana hoggaan harku kunooma bakka inni irraa jiru daangaadha marra horii isaaniitiin ni dhageenya asii waliddoo jirtan horiillee wal keessa bobbaa jiran kanaaf mee fuulduraaf odoo horii wal keessa bobbahuu nageenyi kun akkam tasgabbaawaa jechuu yaaddamme. Amma akka laallutti nageenyi kun kan fuulduraaf ni jira jennee laallu hin jiru. Nageenyi eega qabeenya keenya kan ittiin jiraannu biyyitu wanni jirru nuti bunaajimaan qabnu wanni jiraannu horii lafa yaa'u kana cufaa nurraa saaman eega jiran eega fudhatanii kuchiifatan
dhiiroo ormaa addaan hafnee akkasuma ta'uu raafanii jennee dura yaada keenyatti akkasii jirra. Isaan ammoo wajjin ta'aniiti meeshaa isaanii guddaa kan wajjin duraan horii nu saaman san wajjin daamanii keenya nurraa guuraadha. Kasaanii wajjin bobbaadha. Artirraa akkuma abbaan guddaan baanu sanitti ooluu teenyaa fi waajjii fudhechisaadha. Artirraa nagaa nu fuudhiisi hanga itti nu godaansisanii lafti tun tasaaniitii jedhanii horiin haa qobsumaan kaafnu jedhanii yaa'an malee nageenii ni bu'a jennee ilaalu hin jiru. Akkasitti nuti wanni qabnus kana nagaa bu'aa jennee ilaallu jechuudha. Waan guddaa uumamuu deema malee. Waan guddaa dhufaa. Waan guddaa dhufaa jennee ilaallu jedha malee nagaa bu'aa jennee ilaallu jechuudha. Bifa isaan itti jiran tanatti. Mee adeero wanni takka amma fakkeenyaaf ummata Oromoo haala jiruu fi biyya keessa jiruu fi nama isinirra wayyaa jiru mee dhaamsa yookiin nu gargaaraadha yookiin nu cinaa dhaabbadhaadha qaama tola ooltota hundaan dhaamsa qabdaa fi Eenyuun qabaa? Amma guyyaa filfilaalli dhufu mootummaa seeneeti ummata kana huneetaa isaa nuuf beeka. Soomaliin halkan quufte nama jeetti. Ogummaa kana mishingaa kan akkatti itti daldalina. Nin beedhaafumaan kennina. Ummata kana leedhaafumaan kennina. Wanni kun waan isaan sirarsiisee nu balleessaati malee waan faayidaa afaatii miti. Jedheetiin firdaalatti illee geessi dabarsa. Amma wanni nu balleessee hiddaan nu buqqaasuudha jira. Gargaarsa akkatti ummanni kun helu hana. Nuti immoo gara keenya namni afaanillee waan nu gaafatu keenyaas ishiidhaas haammata gara mootummallee dhahumaan helu nuti rabbiin taate wahuma keessa jirru nutiin kun maali tapoo nutiin kun Oromoo kan jedhanni dhageenya Oromummaan tunu maaluma keessa galtii jenneeti imma nuti lubbuu teenya jibbinee billawaa yoo garaa ibba qaysu yoo ona biraa qaxxaamuru yoo ijoollee dubartii bineensaa dhiibnee biraa yaa'u bira jirti. Saniifuu namni danda'e. Saniifuu yookaan Oromummaan jiraattu taate kan mootummaan irraa ol jiraattu taate eelaan mootummaan irraa ol jiraattu taate waa lama nuu ta'u humna jabduu haqaan namu jechi addaan durattuu qotannee jirra haqaan waan ifirratti namu waan ifii qabaattu addaan qabeechuutu nuu godhu sanii miti fala biraa nutti yaadu nuti hogguu laallu keessatti armaa fi maqdashoo jidduu walitti hiriiranii nuti akka shanaaritti badu jirra firdilaalinii garasaa jiraa. Uummanni Oromoo nu cinaa dhaabbachuu qabaa. Nuti uummanni Oromoo yookaan Oromummaa nu jiraattu taate nuti kan jirtu jennaa kan jiraattu taate nu bira dhaabbachuu. Nuti akka keessa jirru kanatti Oromoon hin jirtu shanyiin Oromoo dhaabbadde jenna hin hafne. Akkana wanni akkatti uummanni kun nutti burraaqu itaa keenya dhaaba keenyaatu hin jirree jennu nuti. Kana yookaan dhaabni Oromoo kan jiraattu taate jaarsi Oromoo murame maayataamaan Oromoo muramte kaduraan saawa qabu deegee maskiinuu rabbii kee matabbira jalaggale Oromoon sirriidha tarkaanfii gurguddoo dirmattee rabbii keenyaan ilma Oromoo nu godhuudha barbaada. Galata. Atoo mee asirratti dhaamsa maayyii? Dhaamsa maayyaanis wanni hin qabu. Akkuma abbaa guddaan jedhatti Oromummaa kadhu baasa yoo ka jiraatu taate wanni kun ka deemtee nurraa dhaabbatee amma eega wanni kun kaate ammata tokko geenye jirra kan addaan hin dhaabbatin baatii koo lama geenye jirra kan uggutta karakkoon tuni hiikamin kan wal faana numa deemtu kan taanuma irraan taan irra harayaa sanuma nuti deemaa jira nuti Oromummaan ka dhugaa ka jiraatu taate qaamni gargaarsa barbaadu ka nu bira dhaabbatee rakkoo teenya tana nuti jiru tana nu furuudha barbaanna yaanni kiyyaas kana. Galatooma gaadhaamsa keessanii warra bakkaan ga'u nu haa godhu. Ammatti illee takka laa. Takkaan xiqqoo tokko mallee. Uummata kana guyyaan nuufi isaan dura Soomalii tana wal lollu. Guyyaa Xaaliyaaniis waluma lolla. Cabsinee too ofirraa dheebamnaa ofirraa nu dhorkuu dandeessu. Amma isaan wanni nurra baasee nu qaqqabe
موتم مرة وخرابيراتي هم نقبني في الدلال حنا جنو قبيف سلاني دور كان دور مرياتين أكاد في الدلال جنو قبيف إنسان مشين كاجلا شفني مرساسة جيسام مشين كاجلت ددير رساسة جيسام نتقوي تينيان الرافضة إيه إنسان مشين كاجلا فشفنيتي جيسام مشين كاجنا وجه نتقوي تينيان الرافضة يتم واني متى كان مقابلين بالليل ما صار ما كان خمس لا دروس لا خامجة جنسين نتقول كم ما لون كان يسا ولين نكيو نعاسو برباد في الدلال الرجال خا يربي بيجتي سما قديت بيجفرتني خا اسم فرشين ناجي في الدلال أكان أما اللي بدين تاني بدون إسلتشو والمانو قالتو ماذا nama damsa kaisan bakkan gaus rabbinu haa godhu warra walit deebus rabbinu haa godhu akkasitti isin xabiyaa teessanittis ficcitii teessan jabeeysaadha harka wal qabadhaadha wal kaaska jiran hundanuu wal jabeeysaadha oddoo corree gobeelleetiif corree culmin taane akka gaarii wal jabeeysaa waliin jiraadha waliin turaan isiniin jaadhaamsi hin qabu sanan gasumaan nagaye daawwattoota kabajamtoota keenya kan amma ilaalaa jirtan godaantota aanaa mayyumuluqqee irraa naannoo tokko hanga iddoo takka irraa bakka takka qubsuma bakka takka irraa kan daawwannee jirrudha. Isaan kun warra naannoo Somaalii naannoo Somaaliitiif naannoon Oromiyaa wal lolaan godaana ooyiruu isaanii irraa yookiin bakka qubsuma duraan jiran irraa godaananii buqqa'anii naannoo biraa qubatanii jiraniiti. Isaan kana keessa haawwan gurguddoo fi manguddoo daa'imman ijoollee akkuma ilaaltan kana irratti hanga tokkorra kan bakka qubsuma takka iddoo qubsuma akka aanaa mayyumuluqqee guutuu hin ta'in qubsuma bakka takka qofa jechuudha. Namoonni kun namoota dhibbaan lakkaa'aman kan bakka takka qubatanii hojii jiran hanga qubsuma biraa kan ganaa itti waliin dhufnu waliin deemnutti isaan kanaa wajji kurtii gaarii haasawa isaaniitti waliin dhufnu. Akkuma abba guddaan amma dura haasawetti naannoo Oromiyaa irraa buqqaanee bakka duraan jiru irraa Somaaliin nu buqqistee karaa bakka birootti godaannee jirraa jee ibsatti haawwanii fi manguddoo hafterra haasawa isaanii gurraan isin gaa qajeeltanii akka hordoftanii kabajaan isin afeera. Mee okay. Eenyumaan kee? Aminaa Bakar. Amina Adami. Maal asii gootan? Soomaalii kunarraa nu baaftee ilma keenya ijoollee keenya idilee mataa murtee ibiddanii irratti shiddee baqannee ona keenya irraa buqqaanee ristii keenya irraa buqqaanee waa takka dhabnee arma quba. Isin kun hundinuu moo? Ini lagi. Harka pun dah darah. Harka darah pun dah. Ayo tu makan keng. Sahara. Sahara ini. Sahara galaan lagi. Zaman ni kaya tu. Mana kaya mai. Mai juga katam. Dogor bo tu Mulukke dah. Mal tu isim bagaji se onar lah. Onaga. Mana nugde, sa nugde, mora nugde, kabenya nama nugotte, bang kabunu ramaratte. Bakan merah. Bakatan, amma malnya atan asit. Asit ke, wanya nuangka.
namni isin gargaaru ni jira Wanjir. waa takka illee hin qabdan jechuudha Bukan. amma hoggaa fayyaa dhabde fa'aa akkama isa dhayte Hakima. takkaa dhayte Waan dhayna. isin kun hundi sanuma Sanu. obbo eenyumaan kun yaa maal asii gootan maaltu isin baqache Shanii naannoo shanii soomaliin baqachiiseera. ganda keessan irraa baqattanii Bakka keenya irraa baqannee. akka dhageenyetti adda bilisummaa Oromoo ABO fi Nilee fiitu isin dha'ee jechuun jedhamu kililii shaniiti. Kililii shaniitti nu dhahe. Kililii shanii nu dhahee bakka irraa nu qaasee. Wanni sun ABO ni jirti naannoo haa? Hin jirti. Qoonee lafoo? Hin jirti. Kililuma shanii jechuun? Shaniitti kan nu dhahe. Liyyuu poolisiin ni jirti? Ni jirti. Liyyuu poolisii fa'aa isin dha'e? Sanfaa nu dhahe. Sanfaa nu dhahe. Bakki amma daawwachaa jirtan kun aanaa Mayyimlukkee Araddaa Waldaa Mojoo bakka midhaan ummata itti gubatan liyyuu poolisiin kililii shanii midhaan ummataa kuusa bakka isaan itti oomishatan irratti midhaan ummata haalaan hedduudha ka kintaal hedduun baay'atu ooyiruu isiitti gubdee akkana goote
Daaraan laaltan kun akkuma jirutti midhaan uummataati. Mee maaltu midhaan kana godhee nyaa himme ol fuudhu maaltu gube boqqolloo maaltu gube midhaan kana mata shaniiti osoo malee Lilii shanii maal jennee guban amaaraa wanni waaqota taasisu uummata amaaraati jedhanii jahaada har'a goonu kanuma jedhanii kanaan midhaan uummataatiif fi mataa namaatti akkamitti affeeraatuma jiran akkaan midhaan asirra gubate kintaala meeqa ni gahan kintaala 80 ni gahan awuroo abbaan uruu sanii hokkamta duuba bahu sanii maali gamma du'a malee waan biraa qabame horii isaatti akkasumatti hunda fuudhanii qabanii qaqqalaa jiran mee akka midhaan kana midhaan boqqolloo makkana kana gubde boqqolloo makkana gubde mee hundi boqqolloo matana asii gubate jechuudha boqqolloo makkana gubate jilmaan siidha hangam takka keessa gubde gubde hangam takka keessa amma bultiin eega bulti gubde guyyaa 8 gai guyyaa 8 Nuruddin Ismail. Maaf kan Apa? Kam? Kana maaf juga. Kana maaf juga. Kana madal. Tapi ketika awal apa rasa saja? Liu bolis akan juga. Liu bolis itu juga. Tufasi sudah. Tufasi sudah sudah. Oke Stefan, tidak. Oke itu apa? Nak Stefan itu. Somali sudah nama belum baca sudah. Somali Liu bolis. Liu bolis. Ya mereka ini sudah. Afur. Ya afur ya. Afur. Rangu Jumapur. Rangu Jumapur kan desat itu bukan. Bakatnya bakat itu sudah. Bantuan lift. Bantuan kaisan. Kaisan lift. Raya kaisan mu. Raya kaisan. Horii dalla dura bantee fuutee yaaftee bakka inni horsandratti dhukaasni taa'ee namni kunis dhumee inni isa akka ta'e madaa'e jechuudha. Hedduu dubbiin dandeessu. Afuura namurame jiraar. Afaan lachuutu dhasaasaa beenu beekte xiitee bee jiraani. Hafe hedduu haasa'uu hin dandeenye. Gaariidha. Daawwattoota kabajamtoota keenya warri TV kana daawwachuudhaaf qophooytan hundinuu
kan amma asirra daawwachaa jirtan godina Harargee baha aanaa Majumluqqee araddaa Waldaa Mojoo kan ta'e isaan kun hundinuu warra kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa jidduutti lola bu'een bakkarraa buqqa'ee bakka tanatti walitti qabamee daasni amma isaan keessa jiran kun daasa kililii shanii keessa naannoo sanitti nama ajjeesuudhaan awwaalcha nama kililii shanii ajjeefte jaarame takkaa'u golaa janiini daasa san keessatti manguddoota tasiyaadhaaf warra du'essaniidhaaf gartee warraan abbootiin takkaa'u ilmaan irraa du'an takkaa'u yataa abbaa ijoollee yataameessee du'e isaan san sabbarsiisuudhaaf walitti qaban imala kiyya keessatti arkee itti goree haasoysiise achuma keessaa'u manguddoonni hayyoonni dubbii tana hunda keessa qubaaban kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa walitti bu'uu isii jalqabarraa qabanii hanga ammaatti ittiin jiran isaan kana hundaa'u takka takkaan akka ragaatti isiniif dhiyeessuudhaaf bakka gaaddisaa amuutaa takkaa'u bakka tasiyaasanii goree manguddoo garii haasoysiisuudhaaf qophaa'eetiin jira gara daawwannaa aanaa Majumluqqee araddaa Waldaa Mojootti Mojoo Waldaatti dhiyaattanii akka na wajji daawwattaniin obsaa fi kabajaan isin afeera ammaafoo rakkina jiru sanirraa hedduu isaanii manguddoota jaarsolee sosso'uu hin dandeenye hunda bakka takkanatti hedduun daawwadhaa jira kanaafuu asirratti manguddoonni waan kana irraa beekan dhiyaatanii akka yaada kennaniin barbaade. أنا سجاب وسانم تايوس أني مكان كذا godina Harargee baha ana Majumluqqee ta'u keessaniin beeka araddaa tana maal janiin Mojoo Waldaa janiini mee hoggaan laaluu daasni kun daasa amuutaati daasa tasiyaan keessa teessee na fakkaata daasni kun maali daasni kun daasa kililii shanii gandalutti loon keenya araddaa Mojoo Waldaa keessatti bakka dheera jaamtutti ganda keenya seentee nama jabaa keenya nama sadii irraa gartee sababa nama sadiitiin bakka bakkatti baqa waan jirruuf asitti wal geenyee nama san sabarsiisuuf asitti wal geenye waan kanaafuu isiin kililiin shanii halkanii guyyaa ammallee duulaa jirti sa'a tanallee galgala ganama wani nu godhaman jirtu sababa kililiitiin eegaanii amata kana darbe keessatti baatii tokko guyyaa jaharraa eega qabdee hanqa jiganaatti baqumarra jirraa nyaataa fi dhugaatii ijoolleen badde hanqa ijoollee 4-5 geessi sababa baqaatiin kanaan nu jira gama keenyaa. Kanarratti kililii shaniitii fi kililiin Oromiyaa hoggaa waliin bu'an poolisa Oromiyaatii fi kililii shanii poolisa isaaniiti moo uummata irratti duulte kililiin shanii? Kililiin shanii poolisii isaaniitu hundi isaaniitu wanti asitti dheengadda nutti duule kun karaa tokkoodha karaahuu warra eessaati warra kunoo aanaa biroo kililii shanii keessaa duulee bakka bakka irraa duulee aanaa jawaamo torba irraa duulee fiigii fi kunoo achi gaabbileen karaa kana hunda duulee asitti wal ga'ee guyyaa tokko keessatti namni 260 ganama tokkotti nutti duule. Duula kana ittisa takkaa'u naga ummata kana eeguudhaaf bulchiinsa nageenyi godina haa ta'u kan Oromiyaa haa ta'u bulchiinsa nageenyi takkaa'u poolisiin Oromiyaa hangam takka naga keessaniif isin cinaa dhaabbatan. Nagarree isaanuu waan dhaabbatan ifumaafuu qawwee takkitti qabnuu fidaan jaajaru. Akam goonaa fida isiniin jedhan. Waa takka wanni asii jettu nagabuuf na qawwee fidaa jedhanii ganama isaan qawwee fidaa jedhanii nutti duulammas. Hoggaa qawween isinirraa hiikamte kun isinitti duula. Ammoo biyya tana keessa gammoojjiidha akka bulchiinsa nageenya godinaa irraa dhageenyetti wanni uummata kana itti lolu jira takkaa'u adda bilisummaa Oromoo ABO takkaa'u adda bilisummaa Ogaaden ONLF dhaaba jiruutu uummata dhaqee gataa dhaqee ajjeesu jira jechuufa dhageenya
kanarra addi bilisummaa Oromoo uummata kanarratti duuluu ni jirtimu maaltu jira? Addi bilisummaa Oromoo eegaani yeroo dheertuu as keessaa baatee booda jirtu wanni jiran jirtu addi bilisummaan jirtu uummatoo Ogaadanii fi Ogaadee killiishanii yoon oolaleef wata poolisii isaanii kana malee hin jiru. Poolis kan jedhan. Liyyuu poolisiidhaa fi takkaawuu shiftaa miti kanuma waraanni mootummaan hooggantuutu nuufitu jira jettan malee odoo shiftaa gaara keessaa takkaawuu warra heera didee gaara seenan tahin kanuma seeraan waan mangistuu nyaatuutu raashina mangistii odoo nyaatanuu isin irra duulan jechuu keeti. Hanqa jiganaatti wanni poolisiin federaalaa jedhanii asii baafamteef midhaanuma isaanii geessuuf. Immoo qawwee kaayan hundanii isaan ammoo karaa kanarratti midhaan yooniin makiinaa midhaan hin deemtu harkaan tuqatan lubbuun keenya akkam baan. Wannummaan isaan dalagan wanni isaan jiraatan qonnanii humii midhaanuma asirra mootummaadha deemaati. Mee namoonni sadeen dhiyoo tanaa kana malee akka biyya tanaatti qabeenyaa fi kuni kan tuqame ni jira? Qabeenyiinis ni jira. Qabeenyiinis ni jira. Garuu qabeenyiin gaalaa fi loonis ta'eenis midhaan saamames isa guddatti numaa'u midhaan callaa gubameetu jiraatu. Horii saamame kana hoo deebisuudhaaf mootummaan lamaan kililii shaniitiif kililii Oromiyaa hangam takka tattaaffii godhan? Isin fidaa jedhanii yoggaan gama keenya badiifillee dhufe fuudhu ala keenya hanqa jiganaatti yoggaan tichi geessinee gama lamaanii fidanii fidaan jedhanii itti finnee itti finnee poolisiin itti oofanii harkaa fuudhanii isaanii kennanii keenyatti waan dhabu. Waa takka illee tan isinii godhan hin jirtu. Agarri waan nu godhan. Warra takkaa'uu madaaweef takkaa'uu kan abbootiin irraa duuteef ijoollee yataamaatiif kan dulloota sossoo'uu hin dandeenyeef daa'ima baqachuu hin dandeenyeef maal godhaa jira mootummaan naannoo Oromiyaa? Garuu ani waan haakimaa yoonii yoggaa namni dhabameeruu irraa fuudhanii ala sanillee makiinaa tuma ijoollota keenyaatiif fudhannaa hoggaachi dhaqee haakimaa waa xiqqoo nu gargaaranii ala waa takka waan nu gargaaran tabiroo nagarre. Hoggaa isin bakka irraa buqqaatan gizeen amma jiru tun gizee roobaati gizee muqaddama takkaa'u gizee gannaa roobni jiru waan keessa rooba duraa seentanii fi waan faxartan kana waan isiniif asif fidan ni jira bakka isin godaantanii jirtan kanatti. Garuu baadhaa bakka jimas qalbiin sharaa fi waan akka bistiidhaa fuulaatanii ni jiran. Dhaabni qalbimas qalbii sun nyaata immoo jiganallee saatallee namni keenya tasiyaa tanaa godhatu dadhabne jira. Midhaan keenya boollatti nafnee kan gubatee nafnee baranna nafnee amma qotachuutti hin jirru duudinuu du'aa nafnee ani waan qabanti mun beeku. Waan kanaaf manguddoon iyyannaa ni deemtee jaanii hara naannoo Oromiyaatti hedduu iyyannaan waraqaa katabanii warra deeme ni jira. Furmaanni karaa kana godhame hoo ni jira iyyanna. Manguddoon akka deemte sun dhokattee deemte armaa deemte hoggaa deemte ittiin dhiisanii garuu hanqa deemte sanitti hoggaa gama olaanu sanitti hayaluma jedhanii horiin haa deebi'u jedhanii horiin keenya eega saamamee tokko haa deebi'u hin jiru. Hoggaa san waan furmaataa isaa godhame takka nagarran waan nutti deema malee amma numaa baaduu baay'ee jira dhumarra baay'ee jira amma. Gaafii takka qofa si gaafadheetiin karaa biroo daddabruu fedha. Gaafiin takkittiin si gaafachuu barbaadu. Poolisa naannoo kililii shanii tahuu fi gartee waraana isinirra duule kan wanni adda baafattan jira mee bakka akka kililii shanii ta'e. Poolisiin isaanii yoggaa awwee takka takka dhabamnes ni garra. Yoggaa duraanis mutuu qubatanuu ni garra. Namni achi keessaa dhufu ni jira. Waa hedduun mul'ata achi keessatti poolisa san ta'uun inni barre kan duuluun makiinaadha waa dhokatan hin duulu. Makiinaa fe'atee? Makiinaan duulaa'u. Gaariidha. Dhugaatii bishaanii takkaa'uu yoggaa bishaan dhabdan bootteedhaan baqattoota kanaaf bishaan bootteen makiinaa fiddee ni jirti? Hin jirtu jechuudha. Gaariidha. Mee namni biroo kaasirra yaada qabdan? Garuu ani maqaan kiyya Mahmud Abdiiti.
أردام جوالداتي قدنا رجع برا بها أردام جوالداتي جو عمرين كيا وقع صدومي في سجل خنافو ركني كونيو خن ركنا الدنيا مرجع على ما كيستي خن سلا يوكينيس الدنيا موتهم ما يتوقعن آتين على تخن سلا جرا سه ركوم ما يخيسا في أنا كن بيتي في نانوري أوروميا كيستي حجتهمه سلا أسو الدنيا garuu kan silaa nama ni jirti jechuu malee kan silaa dhuftee namaaf waagootu taate silaa nuti kan addunyaa nuti dirmattee rakkoo dhala ilma namaa san kan nuuf agartuuf haala sanitti kana jechuudha nu kun ummata sanii jechuudha umma mirgi dhala namaa biitisaa duraa saamamtee biitisaa namnisaa badii takkaan malatti seera mootummaa heera mootummaa ka biyyattii kana jiruun alatti duraa badee baxaabbatamee jechuudha. Mee gaafii takkaan si gaafadha. Lolli kun akka dhageenyutti lola bakka bishaaniitii fi bakka dheedaati loon sababa loon naannii garratti wal dhawan fa'aadhaan namni wal ajjeese takkaa'uu bakka dheedaa loon kiyyaa dheedan loon keessan akkamitti dheedan jechuudhaan wal lolanii loon kun hoggaa dhawaman gosa gosaan ba'anii gosa gosaan wal dhawan jiran wanni kun waan gosaan wal dhayemoo waan bishaanirra wal dhayemoo waan dheedarra wal dhayemoo daangaa barbaada akka naabsitu barbaadu. Gaariidha wanni kuni waan naannoo waan bishaanirratti wal loleesii miti waan qabeenyarratti wal loleesii miti waan naannoo Oromiyaadhaatii fi naannoo shanii jechuudhaan yeroo dularratti diiwliin irratti ka'e jechuudha. Akka obboleessi biyya obbo Ahmed Haruun ammaa dura dubbatetti bara 2002 keessatti guyyaa bara guyyaa 2001 keessatti guyyaa baatii 11 lolli araddaa roggee irratti jechuudha. Bakka roggee jedhamtu irratti zoonii roggee irratti taa'ame jechuudha. Kan taasise lijuu poolis kan jedhani makiinaa shanfidee dura as keessa qubsiise jechuudha dura. Nutiin kuni ummata ammaan dura naannoo takkaan naannoo Oromiyaatiin bara hedduu keessa dargirraa kaasee Haayile Sillaaseetiin aseetana keessatti waliin ture jechuudha nutiin kun. Ammoo sababa isa irraa kan ka'e mirga dhala namaa namuu heera itiin murteeffannaa irratti hundaa'ee bara 1996 keessa referendamiin waan juusuuni namuu saba isaa namuu bakka buluu qaba jechuudhaan geggeessine jechuudha bara 1996 keessatti namuu araddaa irratti mo'ate jechuudha namuu naannoo irra jiru irratti mo'ate jechuudha. Nutiin kuni nutu ummata duraanis daangaa qabu kan dargirraa kaasee gaafa araddaan aanaa tokko gaafa naannoo tokko keessa kan waliin bulu ardaa fi araddatti ooyiruutti iddoo irratti gara yuutiin gara oliitiin gara gadiitiin qiblaa afraniitiin kaabaa fi kibbaadhaan lixaa fi bahan daangaa qabu jechuudha nuti. Haala saniin nu akkasitti jiru bara 1996 referendamii namu naannoo mirga seera mootummaa saniin mo'annee nuti ani jiraata ardaa moja waldaati guyyasiis akkasumatti hojii mootummaa hojii dhaaba kanaatiin gaggeesse dhaaba dhaadiyoo kan jedhamu saniin gaggeesse jechuudha. Haala saniin ummata baafnee akkasitti araddaata keenya hundaa'u isaan kan himatanis akkasitti dhaabni federaalaa achirraa gad ergee finfinneerraa ergee katabamnee haala sanitti akka mirga ilma namatti kaardiidhaan namuu naannoo idilee irratti mo'ate jechuudha. Taakura irrattis Oromiyaan mo'ate, Harooressa irrattis Oromiyaan mo'ate, Gaara Walloo Oromiyaan mo'ate, Calloo Oromiyaan mo'ate, ammallee funyaa Hareergaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, ammallee Qilee bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, Mojoo Waldaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, Huursaa bakka jedhamtu irrattis Oromiyaan mo'ate, akkasumas Qileedhaan wanta akkasumatti araddoota ollaa keenya jiran kan akka Muluqqeedhaa irrattis taklaallaahu Oromiyaan mo'ate jechuudha lafa san irratti. Eegasii booda irratti araddaan lama araddaa raqayii kan dhugaadhaan beeknu ragaa wanni beeknu araddaa raqayii fi araddaa raqayii guddaa raqayii xiqqaa bakka jedhamtu irratti Soomaliin mo'atuudhaan jira jechuudha. Iddoo immoo duwwaa akkanumarraan qilleensarraan bakka ganda kanaaf ooyiruu sanarratti araddaadhaan jechuudhaan sobaan waan akkasii himatanii yeroo dura qindeessanuu akkasitti qindeessan jechuudha. Mee qindeessuu kanarratti bulchiinsi aanaa Mayyuu Muluqqee waliin keessaa qabammoo akkam jechuudhaan akkasitti. Gaariidha yeroo dura jalqabaa kaamusanii akkuma silaa seerri mootummaatii fi heerri mootummaa jedhan irratti gaggeessan jechuudha. Ammoo bara 2001 keessatti gocha addaa kan takkaadhaa dhaadiyoo keessarrattis hin arkini kan addaa ka addisiidhaadhaatu as keessarratti nurratti argame jechuudha. Maal yoo kaafne
dura isa bulchoonni aanaa lamaanii dubbii kana kaasee osoon ummanni waliin jiru osoon nagaan eegal arraqay sunis hundeeffame aanaadhaan jiraatee namuu waliin jiru dura iddoo gara walloo jamtu irratti rasaasni baname jechuudha. Yeroo rasaasni banamu naannoo shanii achirratti dhufteeti ganda achirraa barbadeessitee bara sadi mokkanaatu dura hafee bara kana keessatti kaaftee jechuudha ardaa san. Dubbiin kun achirraan dhaabbanne manni barnoota ardaa gara walloo san ni gubani. Iyyannaan waan jennu waan dubbannu konferaansii meeqatami ni dubbanne nurraan hafne achirraa fuudhaadhaa ardaa gara walloo san ni kaase taakuraa ni kaase harooreysa ni kaase mana barnootaa isaanii hundaa'u ka jiru takka takkatti gubanii balleessan jechuudha akka kawamsatti. Ammoo ta'ee asirratti qaamni nu bulchuus kabara 1996 san geggeessuus obbo Bashir Adami obbo Ahmad kan ja'anii jechuudha isaanumsan jechuudha warreen guyyasiis geggeessan kan nu bulchuu kan akka dhaaba raadiyootti geggeessee bulchu. Amma kanarraan arda eegammoo nurratti geggeeffame lolli nurratti babee lujii foolis sun waraana nurratti baree makiinaan geessuunis makiinaan naannoo Oromiyaadhaa kan naggaadeedhaati kan achi keessatti qamadii achi keessa buute naggadu kajimaa naggadu makiinaa kanaan fuudhee uummata duratti naquudhaa jira jechuudha. Waraana meeqatamiin ardaa ammoo teenya zoonii roggee jamtu irratti makiinaa 5 guutee hawaasa jiru dhufee akkasitti nu keessa qubate jechuudha guyyaa tokko. Hoggaan nu keessa qubatu asirraan qawween takka takkitti hin jirtuu fi milishaan takka tokkichi jiru itti bahee rasaasa walitti dhooyne jechuudha. Yeroo walitti dhooynu nurraayis nama 16tu dhume isaanirraayis nama 6 dhooyne firraani deemne asiri takka keessatti. Yeroo mallayyoo isaanii wanta isaan meeshaa isaanii hoggaa fuunu mastaawaqaa isaanii hoggaa fuunu maljaa lijuu foolis jaama kofoolis lijuu foolis jaama kan irraa hiinus kana jechuudha. Haala sanirraa wal qabsiifneeti qaama aanaatiin ni garsiifne qaama sadaffaadhaa kan jiru federaala kan jalsanis ni garsiifne eegachirraa tarkaanfiin nutti fudhatamte takkaadhaa aduu takka kan nurraa oolteen qabdu achiin boodatti araddaan gaara walloo sun lagaas ni qotatti gubbaas ni qotatti akkasumatti lafa hektaara 100 fi waagayu 200 fi waagayu kana akkasumatti jalaa fi gubbattis irraa ka'e jechuudha. Calloos akkasumatti lafa hektaara 300 fi lafa hektaara 300 fi 300 gayu akkasumatti guutumaan guututtuu onniti jalaa gubbaadhaan irraa ka'anii qileen akkasii mojoo waldeenyi akkasii burqaa jannataa akkasii ammallee akkasumatti dabarsee muluqqeen akkasii qabeenyi muluqqeen faanuu qabeenya loon sa'a loonii fi gaala lamaan jidduu ilaa hanqa harreetti hanqa re'etti naannoo godina gursumirraa ni dhufe godina fiiqirraa ni dhufe godina mayyuu bakka jedhamtu amma raqay naannoo raqayirraa ni dhufe nama 666 achirratti lola irratti gaggeessee maatii gubuudhaan qabeenya san akkasuma guutumaa guututti ganda 9 balleessee akkasitti irraa kaasee jechuudha. Lafa san ganda sanii qabeenya sanis hagammatti akkasitti qaba achi buuteedha qabeenyi sunis baatii 6 kana keessa qabeenyi suni kan aame jidduuna keessatti garuu wanni sunis wanni takka ta deebi'e hin jirtu qabeenyi naannoo Oromiyaadha kan geessus ka deebi'u hin jiru asuma jechuudha. Uummata keessa daasni amma xaaziyaadha gaddaaf amma jaarranne kun daasa obbo Bakarii fi Bakar Abdullaahi fi Hamdi Hassanii fi Muhammad Ahmad kan jedhamu daasni kun daasa sanii jechuudha kan keessatti iddoo sanatti daasa nama 3 jechuudha daasni amma keessa jiru kun. Achi eegan gochi kun nurratti hojjetame namni waraanni dhufee bireenii 2 fi akkasumatti qawween 260 iddoo dheela jamtu irratti ganda mojo waldaa kan wali qabannee iddoo takkatti eeguudha horii kana eeguudhaaf jirru rasaasni dhaabame jechuudha. Namni madaawisan hoggaarmarraa yaafnee qaama aanaa geessinu madoo teenya saniin hoggaan gargaaraadha jennee kan himnu taate qaamni aanaadha hanqa madoo tara dhintantan malee yoo seeraan isin gaafatuu baanne ummata horii isaanii barbaadaaf iddoo san isinitti dhufu isin dhooytanii nama nagaa dhooytan jechuudhaan mixixaadhaan miiraarsaadhaa jira jechuudha qaamnummaan aanaa mayyuu bulchuu nuti amma dura gaafa minoo iddoon jamtu sun dhawamee achirraa gabaasni sagalee Ameerikaatti kan bilbilamu ta'ee hoggaa jaalanneen gammadaa gaafattu hoggaa warri harargee bahaa bulchan gaafii deebisanii Ameerikaa keessaa raadiyoo banannee namayyuu ni qaba dubbatanii nu ajaa'ibsiisee jechuudha obboleeyyan keenya maal jedhanii nu ajaa'ibsiisan
wanni taa'amen jirtu iddoo san irratti wanni takka rakkoon akkana taa'amen jirtu lola gosaa fi gosaati jedhan jechuudha. Haala saniifuu isiin nu biran jirtani nuti immoo rakkoon nurra geessu rakkoo addaa hadhooytu akka hargeysaati jechuudha. Golga dukkana addaa keessa jirra jechuudha akka mootummaan akka naannoo Oromiyaatti ballee jirra jechuudha. Kanaafuu haala sanii yookaan mirgi dhala namaa kan jiru eegamu ta'e akka mirgi keenya nu eegamu yookaan addunyaan nama addunyaan guutumaan guututti kan namaaf dirmatu kan akka nu dirmatuun anqarma barbaada jechuudhaan. Galatoomii nama birootiif carraa hambisuu. Eenyuma anke? Nisa Umar Hassan. Awwal Hassan. Jiraata ana mujjin ke ara damu jol daak. Gocha mootummaa dha hasaratu beefamee wani mun maje. Gara khayyane mun ndu jechuudha. Gaddaafi gadoo guddaa kasirra jechuudha. Amma lolli geeffamaadha jiru kun yoggaa dura qabu lola mootummaa naannoo shanii mootummaa afurii fakkaatee itti walitti qaqqabu. Osoo uummanni nagaan taa'u. Mayyuu dargii fi Haile Sillaasee jidduu mootummaa addunyaa utuun beeyti Oromiyaa jalatti bulaalaa jira. Araddaa raqeetammaa naannoo shanii jettee if moggaaftee naannoo shaniitiin if qabtuun Oromiyaa jala turte. Haile Sillaasee fi Minilik jidduu Oromiyaa jala jirti. Eegaa bara 1999 keessa mayyuun kun mayyuu aanaa mayyuu kun hundaa'e innis waa'ee gosummaatiin itti walxaxee naannoo shanii jala qamadii fudhachaadha waan jiru odoo mayyuuttis nyaachaa jiru odoo naannoo shanii nyaachaa jiru warri naannoo shanii isaan kana hundeeffatee jala qabatee ammatee raqee naannoo shanii godhe jechuudha isaa mayyuu duraanuu naannoo Oromiyaadha. Bakka referendamiin hoggaa gaggeeffamtee nuti irraan lollee lafattachiin tollee nu saamtiin jenne uummanni kunis uummata duraan isaan Oromiyaa jiru. Hayo saba barbaadele saba Oromiyaa jala jiru saba Oromiyaa ta'in dhalatee haa jiru kun ammoo qamadiidhaan bitamee naannoo shanii jalatti bulee akkasumatti lolatti bufee lolli sun ammas yeroo san keessatti mootummaan dirmatee qabbanees yeroo san 93 keessa deebii hardhammas bara 2004 keessa barana nutti gaggeeffame jechuudha ammas haarayaan lafti tun lafa Oromiyaati lafa tana wal falmaan jirru qabeenyi loon gaalee wal keessa hojjetaa jira namu amantaa qabna aadaa qabna jechuudha uummanni kun ammoo sababa qamadii mootummaa irraa fudhachaa jiruun namu hundaf jala jaaraa osoo deemu uummanni irra guddaan gara isaa bolaadhaa osoo deemu naannoo shanii adda humna godhatee liyyu poolis leenjifatee onelee fi dhorkajee osoo ilabsanitti hin babbaasin uummata qotee bulaa horsisee bulaa irratti duulaadhaa jiran nama meeqa nurraa jira nuti mootummaan kun lola mootummaa nu qabdu lola mootummaa kun nurraa deebisuu jenneeti midhaan teenya eegee kennee fudhachaadhaa hin jiru jechuudha. Deebi'eeti lolli kun hanqa qabeenya keenya nu saamaadhaa jira mana daseedhaa kajaarree qabu ni gubatanii ni guban midhaan kuusa jira ni guban midhaan boolla jira ni guuratan jechuudha. Mootummaatti yeroo jennu mootummaan sun akkasumatti bakka nuuf irraa isin fuudha isin harka laatinaa hin tuqinaa jedhan badin isaanii kajarallee yaasanii gaasii galchaaf mootummaan gara keenya habbadee soorii nu dhufuullee nuti gara keenya horii tokko irraan fuune inni immoo gara isaarraa harka ergoot harkaan fudhachaa jira bireenii meeshaa mootummaan loluun gurguddaa fudhateeti nutti dhufaasaadha jira. Nuti immoo duraan qotee bulaa horsee bulaadha meeshaa kana hin bitan lafa jala. Waan meeshaan ardaadhaa qabu waan takka takka waan dhuunfaata jirtu yeroo baafannee fira dhukaasti dhoyin humna olii ta'e jira. Gaaffii takkaan sirraa qabaatii achi booda inni xumurraa biyya tana waan hedduu turin hin jirre qusachuu barbaachisa. Wahin agarsiisaa jira kaameeraan kiyya. Wanniin barbaadu gaaffii takkittiin si gaafachuu barbaadu filmaata 1996 referendamiidhaan kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa jidduu deeme maali milikannisaa sararaa walwallaalammoo daangaa walwallaalammoo maali yoo sararri ni jiramoo hin jiru bakki beekamtuun. Akka mayyuutti ni jira jechuudha warri mayyuu duraan mayyuu guutuu naannoo Oromiyaa jala jira. Sarara se wallaalle lafuma Oromiyaadha sana saamuu deemanii nuufi naannoo shanii bakki tolchan geessuun lafa irra jira. Irri asiin ana mayyuu mulqeeti. Mayyuu asirratti hoggaa dhageenyu mayyuu lama ta'ee jira. Mayyuma tokkootu naannoo shanii mayyuu mulqeef hin jaa nuti immoo mayyuu mulqee jennaa Haile Sillaasee hirmee iddoo addunyaan beeyti irra lagaa jennitu jira nuufi naannoo shanii iddoo kan jiru. Ammoo inni irras as beeti mayyuma kana araddummaan takka oftiin araddaan lama if gootee araddaan lamaan deebitee aanaa if gootee jechuudha. Nama dhibba sagal qofa warri hardii xiqqaa guddaan gaggeeffatu guyyaa sanuu lakkoofsanii beekna araddatanii hojii jira nama dhibba sagalii torba aanaa ta'e hojjetaa mootummaa hundee mindaa nyaachaa jira. Wanni jechuu barbaade erer uumaa rabbiitii uumee Somaalii fi Oromiyaa odoon ta'in biyya hedduu gargar muuree leenyi ererii
haa ta'u kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa odoo dura referendamii dura kililiin baananii hin jirtu. Referendamii fi filmaanni hoggaa deeme referendamii jechuun filmaata naannoo lamaan jechuudha. Naannoo lamaan araddaan lamaan kililii shanii hoggaa taatu aradduma sanii fi naannoon Oromiyaa bakka itti daangeffamtu sun sararri ni jiraayedha. Ni jira jechuudha. Maqaa kun sararri beekamaa jira moo ni wallaalame? Ni jira jechuudha. Ni jira. Ni beekaa armaa fi dargii Haile Sillaasee jidduu lafa namni itti qubatu isaan itti urra qanatuutu jira. Ni jira jechuudha. Osama jiruuti beekaa nu dabire jechuudha. Ni jira jechuudha. Ya akkitti jiru araddaan Mojo Waldaatii fi Raqee Waldaan geessa jechuudha. Waldaan geessa araddaan Mojo Waldaatii fi Raqee hoggaa jenne bakka iddoo Basaqaa jedhan karaa jira jechuudha. Iddoo Basaqaa jedhaniiti jira jechuudha. Iddoo Basaqaa sanii Iddoo Basaqaa jechuudha. daangaan jira. Daangaan jira jechuudha. Gaafii takka ta'ee sillachuurraa qabu yookiin nama biraatti yoo carraa dabarsanii gaariidha. Ammoo baatirii lo'u jechaan naan jira. Ammoo wanni jechuu barbaade Oromiyaan takkaa'u poolisni Oromiyaa takkaa'u isin uummanni naannoo Oromiyaa irra qubate daangaa kililii shanii san dabartanii hidhooytanii ni beeytanii. Guyyas dhiisee ardhaan tanaa daangeffamee jira jechuudha. Waggaa kana keessa daangeffamee jira. Takkaan dabarre amma immoo sa'a sana keessatti kiiloomeetira daangaa san iddoo qaamni sadaffaa kun ardha deebi'ee godhu kanarratti dabree bakka sanirraa godhe jechuudha. Bakka konferaansiidhaan amma deebi'amee hawaasni lamaan itti walii galee daangeffame san dabreeti. Araddaa Mojoo Waldaa keessatti iddoo asuma jechuudha kiiloomeetira 2 geenya keessatti amma baatuma sana keessa qubatee jira jechuudha. Ammuma qubsiisee jira qaamni federaalaa qubsiisee jira jechuudha. Arduma keessa harooressa iddoo jamtu keessatti mana barnoota harooressa kan Oromiyaan jaarrate kalee malee dheengaddaa irraa guutumaan guututti buqqaasee manni barnoota sun dhabame jechuudha. Gabaasni itti dhufee jira jechuudha. Galatoomaadha isin hundinuu iyyannaa teessanis yoo akka iyyannaatiin deddeebiidhaan yoo taate malee biyya tana waan rakkinni ifaatii fi waa hedduun jirtu kunuu gayaadha kunuu ragaa bareedaadha jeetii yaada kanafeef qusattuu arraafni gayaa iyyannaa teessanis iyyannaa bakka geessu rabbi isin haa godhu manguddoo dhagayamtu rabbi haa godhu akkasitti gaa balaa rabbumaan nama qabsiisaa rabbiin isin gaadhaam hanga barbaachisetti isiniif jibbaanna mee maal jechuu feeti wanni injuu barbaade hawaasni kun ardaan qotan jechuudha. Hawaasni mayyurra jiru ardoonni hanqi jenne kun taqlaalummaan isaatuun qotan jechuudha. Namni kun kan horsiisee buluus ni jira kan qotee bulaatis ni jira jechuudha. Hawaasni kun lagaa fi gubbaa ni qotata lagaa fi gubbaas akkasumas tokkollee waan hin qotataniif beelaan dhaabni gargaarsaa kan dhufe sunilleen meeshaa keessa bulan sharaa fi distii fi waan akkasii dhiyeesse malee midhaan qamadii lu'uu tokko hin dhufne jechuudha. Haala sirriitti waa'ee beela irratti yoonii fi hatattamaan nu qaqqabe malee uummanni kun rakkoo jabaa keessa jira jechuudha. Beelaan sababa beelaatiin rakkoo jabaa keessa jira jechuudha. Bareedduudha kun kan beelaatii fi hunda wal qabsiifnee itti waliin fufna kanaafuu yeroonis waan deemteef galatoomaadha. Wanni daasa kana keessatti haasawamitu waan nama ajaa'ibsiisaa fi daasa kanallee waggaa laallee waan nama ajaa'ibsiisaati. Kanaafuu